Aappiin kun suuraa yaani jawaala keessa yoo namni tuttuqee jawaala keessa dudduba keessa namni tokko fuudhee ramzii baruudhaaf cinqame yaani eenyutti hin gaafattanu suuraa kaasa lafa isiniif ka'a. Isin immoo dhaxxaniitu markaan ka'a. Isin immoo dhaxxaniituma suuraa samaaf jawaala koo yoo tuttuqte jettaniin. Obboleewwan aappiin kunoo kana aappii with MP kana Pilaastoorii keessaa buufattan angaruu waayifii bira shabakaa neetworkii bira hin jiru. Pilaastoorii keessa galee isin agarsiisutti maqaa wanti barreeffattanii buufattanii akkas keessa galseentanii akkasumatti isinii fida. Aappiin kun bakka oon barbaachise gootanii fiddan isin. Aappii kana nyaarri kun bakka mallattoon nyaaraa kun yoo dukkanatti isinii fida. Isin immoo bakka xiyyaatti qabne kana yookaan agartuuttani mallattoon nyaaraa kun ni addaata. Garuu asirratti bakka xiyyaatti qabe gaara gubbaa kan argattanii raayitii jirtu kana amma si balleessoo jirra. Raayitiin sun baddee jirti. Amma bakka immoo mallattoo geengoo kana hir'isuu kana yoo tuqe asirratti raayitiin gaara gubbaa bakka xiyya qabeetti bahee jira. Mallattoon nyaaraa kun addaatee jira. Kana booda namni ramzii keessan banuudhaaf cinqamee jedhe footoo kaasee as isiniif kaa'a. Bakka xooyyatti qabe asuma keessa isiniif kaa'a. Isin immoo dhuftanii akka suuraa isaa baaftanii. Yoon jawaala kiyya qollofe amma viidiyoon irratti dhaabbata. Wassalaamu alaikum yoo isiniin galle gaafadhaa.